sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata Eebile 25 bara 2017 ashama akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Sagantaa keenya guyyaa irraa oduu karaa suukeessaa roorroo isin dhageessisin eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu aan Michuu Lammiiti. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turtan isin affeerra. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu keenya irraa qabadhee dhiyaadheen jira. Oduu waliin aan suukeessaa roorrootiin. Sirni kabaja guyyaa yaadannoo wareegamtoota Oromoo kan bara kana Eebila 23 bara 2017 Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburg keessatti torban darban keessa gootuwwan qeerroo fi qarree Oromiyaa magaalaa Johannesburg keessatti argamaniin kabajame akka oole maddeen qeerroo Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburg irraa ibsanii jiran. Haaluma kanaan guyyaan yaadannoo wareegamtoota ilmaan Oromoo biyya Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburgitti yeroo kabajamutti jalqabarratti yaadannoo sammuutu wareegamtootaaf erga taasifameen booda sirni dungoo qabsiisus akka wareegamtootaaf taasifamee ooletu himame. Dhumarrattis gootuwwan qeerroon Johannesburg keessatti argaman waadaa Oromummaa isaanii haaromfachuun sirni kabaja guyyaa yaadannoo wareegamtoota bara kanaa akka xumuratan maddeen qeerroo achirraa addeessanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun guyyaan yaadannoo wareegamtoota ilmaan Oromoo giddu galeessa Oromiyaa godina lixa Shaggar aanaa Dandii magaalaa Gincii fi naannoo isheetti Eebilli 15 guyyaan gootota Oromoo qeerroo dargaggoota Oromoo sabboontota Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo baadiyyaa fi magaalaa jiraataniin bifa ho'aa ta'een akka kabajamee oole maddeen magaalicharraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqaban ifoomsanii jiru. Gootuwwan qeerroon magaalaa Gincii fi naannoo ishee keessa jiraatan walitti dhufanis sirna yaadannoo sammuu fi dungoo qabsiisuu erga wareegamtootaaf taasisaniin booda kaayyoo gootonni Oromoo irratti wareegaman daran tarkaanfachiisuun qabsoo bilisummaa Oromoo galii isaatiin ga'uufis irbuu isaanis akka haaromsatan maddeen qeerroo magaalicharraa. Mootummaan morna bicuu abbaa irree wayyaanee weerarri liyyuu poolisiin uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran itti xinnaatee jennaan ammas tuffii uummata Oromoo irraa qabduun kan kaate milishoota Affaar uummata Walloo aanaa baatee irratti bobbaastee reebsisaa akka jirtu eeramee jira. Haaluma kanaan torban darban keessa Walloo aanaa baatee warra waayyuu bakka Shari'aa jedhamuu fi naannoo sanitti lola jabaa walirraa hin cinnetu adeemsifamaa jira jechuun uummanni magaalichaa iyyachaa jiran. Hanga ammaattis ilmaan Oromoo qaroo biyyattii ta'an hedduun du'aa fi reebamaa kaan immoo madoon guddaan irratti raawwatamaa akka jiru maddeen achirraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabaa jiran ifoomsanii jiru. Lola hanga ammaatti magaalicha keessatti geggeeffamaa jiruunis ilmaan Oromoo kanneen maqaan isaanii Adamee Muhammad, Jundii Kamaalii fi Sayyoo Haymad jedhaman lola milishoonni Affaar uummata Walloo aanaa baatee irratti bananiin du'aaf jireenya gidduu akka jiranillee ibsame. Milishoonni Affaaris lola kanaan hedduun isaanii akka mada'anillee himamee jira. Lola kanaan qabeenyii fi manneen baadiyyaa hedduun ganda Shari'aa fi dirree Hindillee keessaa akka barbadeeffamanii jiranillee maddeen itti dabalamuun ibsan. Gandoonni lamas guutummaan guututti akka barbada'antu gabaafame. Walumaa galatti yoo xinnaate manneen 96 ol akka barbada'an maddeen qeerroo achirraa gabaasaa jiran. Bifuma wal fakkaatuun lolli kun gandoota kanneen akka warra waayyuu lolaa keessatti hammaachuun naannoo Luggee, Niinnii fi Dhakaachootti lola raawwatameen ilmaan Oromoo 4 kanneen maqaan isaanii Maammee Indiriis Yaasin, Hiddee Muhee, Adam Guuraa Indiriisii fi Abduu Siraaj kanneen jedhaman akka mada'an maddeen qeerroo aanichaa gabaasan. Milishoota Affaar keessaas namoonni 6 yoo mada'an namoonni 2 immoo battalumatti akka du'anis maddeen qeerroo magaalicharraa gabaasanii jiru.
Bulchiinsa Yuunivarsiitii Jimmaatti hospitaalli ispeeshaalaayizdiin Yuunivarsiitii Jimmaa kanfaltii diiyuutii halkanii fi sanbataan hojjettoota ogeeyyii fayyaaf kaffaluu dadhabuu fi qabeenyi Yuunivarsiitii Jimmaa qarshiin miliyoonaan lakkaa'amu poolisootaa fi dabballoota sirna wayyaaneen saamamaa jiraachuun dhaga'ame. Akka maddeen qeerroo mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa irraa gabaasaa jiranitti qabeenyaan Yuunivarsiitii miliyoona hedduutti lakkaa'amu humnoota tikaa wayyaaneen saamamaa akka jirullee saaxilame. Torban darban irraa eegalees mooraa teknooloojii Kittoo Furdisaa keessatti Pirooktariin tokko caasaa basaasaa wayyaanee kan ta'e namni maqaan isaa Sabsibee Abbaa Giddii jedhamu garee isaa waliin osoo qabeenyaa yuunivarsiitichaa saamuu akka qabametu eerame. Garee saamtota kanaa keessatti kanneen argaman poolisoota moorichaa 10 fi qaamota bulchiinsa Yuunivarsiitii Jimmaa kanneen ta'an namoota 15 waliin ta'uun saamicha guddaa gaggeessaa jiraachuu maddi odeeffannoo qabatamaan mooricharraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabee ibsee jira. Haaluma kanaan Inspektar Taarikuu Dhaabaa namni jedhamu itti gaafatamaa poolisootaa fi dhimma nageenyaa Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa Kittoo Furdisaa kan ta'ee fi barattoota Oromoo hiraarsuun kan beekamu saamicha kana keessatti gahee olaanaa qabaachuun isaa ifaan ifatti saaxilamee jira. Prooktarri garee basaasaa wayyaanee kan maqaan isaa Sabsibee Abbaa Giddii jedhamus saamicha kanarratti poolisoota Oromoon qabamee saaxilamuun wayita qoratamutti daftara baankii isaa irratti qarshiin miliyoona 1.8 kan argame yoo ta'u namni kun mana kuusaa meeshaa kan meeshaalee yuunivarsiitichaa saamuun keessa ol kaa'ee gurguratu akka banatee jirullee ifaan ifatti saaxilamee jira. Haa ta'u malee yommuu namoonni kun gurmaa'anii qabeenyaa yuunivarsiitichaa saamaa jiran kanatti bulchiinsi Yuunivarsiitii Jimmaa ogeeyyii fayyaa hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaatiin hanqina baajataa waan qabnuuf kanfaltii diiyuutii kanfaluu hin dandeenyu jechuun hojjettoota hospitaalichaa gidirsaa jiraachuu maddi odeeffannoo mooricharraa qabatamaan sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabee addeessee jira. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Gudayyaa Biilaatti dhaamsi qeerroo Gudayyaa Biilarraa nu ga'e akka addeessutti poolisiin maqaan isaa Yaaddessaa Taatoo jedhamu ergama diinarraa dirqiin itti kenname. Galmaan ga'uuf jecha qeerroo Aanaa Gudayyaa Biilaa fi naannoo ishee keessa jiraatan doorsisaa akka jirutu himame. Poolisiin kun yeroo ammaas magaalota naannoo Gudayyaa Biilaa jiran kanneen Gudayyaa Jaree fi magaalaa Haratoo jedhaman keessa oliif gadi deemuudhaan ilmaan Oromoo qaroo biyyattii ta'an ajjeesisaa, dhiisisaa fi biyyarraa godaansaa akka jiru dhaamsi qeerroo godinicharraa dhufaa jiran ifoomsan. Akka oduun karaa keessaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabee ibsutti poolisiin kun yeroo adda addaatti aanota armaan oliitti caqasaman keessa oliif gadi adeemee ilmaan Oromoo adamsuun akka mana hidhaatti guursisaa turee fi ammas itti jiru gabaasaa jiran. Poolisiin kun yeroo hedduu ergama diinaa akkasumas dhaamsa wayyaanee fuudhee uummata irratti dirqiin fe'uuf yaalii akkaan jabaa ta'e gochaa akka jiruu fi uummanni magaalaa Gudayyaa Biilaa fi naannoo ishee garuu poolisii kana balaaleffachaa akka jirantu addeeffame. Yeroo ammaa kanas uummata naannichaa maqaa walgahii da'oo godhachuudhaan mana uummataarra deemee doorsisaa akka jirullee maddeen achirraa gabaasanii jiru. Godina Shawaa Lixaa naannoo Gindabaratii fi magaalaa Kaachisitti wayyaaneen reebicha hamaa gootuwwan qeerroo naannichaa fi uummata magaalichaa irratti gaggeessaa akka jirtutu himame. Haaluma kanaan sirni wayyaanee uummata magaalaa Gindabarat reebaa kaan immoo mana kuusaa duguuggaa sanyii ilmaan Oromootti guuraa akka jiru qeerroon magaalaa kanneen iyyachaa jiran. Mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuruu kan suusii itti ta'e amma immoo kan durii caalaatti eebila 20 irraa eegalee magaalaa Gindabaratii fi Kaachis keessatti galgala keessaa naannoo sa'a 1 irraa eegalee namni kamuu daandiirra socho'uun kan hin dandeenyee fi manni magaalichaas yoo osoo karaarra deemuu argames reebicha hamaa fi mana hidhaatti guuramuuf saaxilamaa akka jiran maddeen qeerroo magaalicharraa gabaasan. Akkasumas magaalota kanneen keessatti namoonni manaa bahan kamuu gara manaatti akka itti deebi'an dhabanii baadiyyaa baqataa akka jiran maddeen qeerroo achirraa himaa jiran. Magaalaa Mattuu keessatti miseensi poolisii Oromiyaa tokko mana isaa keessatti ajjeefamee akka argame qeerroon magaalaa Mattuu gabaase. Kana duras poolisiin naannoo Oromiyaa Jamaal jedhamu torbanuma darbe keessa jechuun eebila 18/2017 ajjeefamee ganama reeffi isaa mana jireenyaa isaa keessaa argamu odeeffannoon arganne ni addeessa. Namni kun walgahii kibxata darbe miseensa poolisii Oromiyaatiin godina Mattuu keessatti gaggeeffame irratti yaada laateen ani ammaan booda uummata koo irratti hin dhukaasu hanga ammaattis badiin uummata koo irratti dalageef uummata koon dhiifama gaafa jedhee akka walgahii sirna wayyaanee dhiisee bahe yoo ta'u halkanuma sana du'ee mana isaa keessatti akka argames oduun qeerroo Mattuu gabaasan.
Akka qeerroon mattuu gabaasanittis kana duras erga labsiin atattamaa labsamee booda magaalaa mattuu keessatti barsiisaan tokko akka dhoksaan ajjeefamee buletu himame. Wanta nama dhibu keessaa namoota du'an kanaaf qorannoon mana yaalaa tokkollee akka hin godhamneeftu gabaafame. Sirni wayyaanee godina Arsii magaalota garaagaraa keessatti waraanni mootummaa wayyaanee TPLF'n bobbaafte karaa hundaan uummata nagayaa iraarsuu itti fufee jira. Haaluma kanaan waraanni kumaandii poostii wayyaanee godina Arsii aanaa Roobee magaalaa Saddiiqaa keessatti waraanni wayyaanee halkaniin hoteela abbaa qabeenyaa nama maqaan isaa Caalaa Guutamaa jedhamu erga seenaniin booda uummata nagayaa hoteela kana keessa jiran irratti reebicha raawwachuun erga raawwataniin booda immoo namoota lakkoofsi isaanii hedduu ta'an gara mana hidhaatti guuranii adeemuun isaanii dhaga'amee jira. Karaa biraatiin abbaa qabeenyaa hoteela kana jalaa maallaqni tilmaaman qarshii 19,000 ta'u waraana kumaandii poostii wayyaaneen akka saamame maddeen qeerroo magaalichaa addeessanii jiru. Akkasumas reebicha hamaa waraanni wayyaanee abbaa qabeenyaa hoteelichaa irratti raawwatanii miidhaa guddaa akka irraan gahantu himame. Dhuma irrattis poolisoonni liyyuu haayilii sirna wayyaaneen leenjifamanii uummata Oromoo daangaarra jiran irratti bobbaafaman ammas lammiiwwan Oromoo agartuu biyyattii ta'an irratti yakka duguuggaa sanyummaa raawwachaa akka jirantu gabaafame. Haaluma kanaan waraanni liyyuu haayilii Sumaalee wayyaaneedhaan kan leenjifamanii weerara daangaa Oromiyaa irratti geggeessuu itti fufuuf yaalanis kasaaraa guddaan isaan mudataa akka jiru qeerroon gabaasan. Akka oduun sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe ifa godhuttis liyyuu poolisiin wayyaaneen hidhachiifamee Oromiyaatti bobbaafame eebila 22 bara 2017 baha Oromiyaa bakkoota adda addaatti weerara geggeessaa jiraachuun himame. Bakkeewwan kanneen akka godinoota Harargee keessaa Gursum, Mi'eessoo, Bordoddee, Cinaaqsaanii fi Doobaatti liyyuu poolisiin wayyaanee eebila 22 bara 2017 weerara banus weerara kana uummanni dura dhaabbachuun injifannoon qolataa akka jiru ibsamee jira. Egaan dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduun keenya guyyaarraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraa qopheeffannee turre kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa meetir baandii 16 yookiin kiilooheerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessee jaarsuu keessaa ture horiinuu buli jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuun ammoo wallee warraaqsaa tokkoon booda jaalabdii bilisummaa waan qopheeffate isin biraan gahaa ammas nu waliin tura. Kamako tu nagale, kamako tu nagale, kamako tu nagale, kamako tu nagale, wariti kara kalma nagale. Inari yal manamer, iman tebela otmade, aloni walingaler, kale kati kale adole, wopsari nisari dirano, mikasate tole. Nyata si arrai lalte mama kappa ke kata, wante nama balesa dan agela nama deva kadasa, makawaya zitamu desi agaku kille. Ya lamigo dadu tahurum tija, waljala tanya dada borat tija. Waljalane tukuman wajintenya, laki buruf nuniba dan pajongenya. Kamako tu nagade, kamako tu nagade, kamako tu nagade, kamako tu nagade, upole siko koremdina nakene. Mesa mudu amete la pera le saya tu.
kenne gowwaara mila maleka baba laudate bariti barakana nutille mila kapalo suwallalle male akajara nutoto mullati ngaditu nya mullati ya lamigo daluta urondija walegal sigo dada dara porantija waljalane kumanu wajintenya laki buruf no dibadan fajokenya igoromo demodan waranate anhoromo dajera makakenya dubati ida kaba yojedu rumo kesa apa erada dane no dai makakayosa igoromo demodan waranate anhoromo dajera makakenya dubati ida kaba yojedu rumo kesa apa erada dane no dai makakayosa ida kaba yojedu rumo kesa apa erada dane no dai makakayosa igoromo modan waranate anoromo dajera makakenya dubati ida kaba yojedu rumo kesa apa erada dane no dai makakayosa alamigo daluta urondija waligal sigo dada daborantija waljalane tokumanu wajintenya laki burumu dibadan fajokenya Biyya Oromoo keessatti biyya biraa ijaaruun itti fufe. Uummanni Oromoo saba guddaa, saba aadaa, seenaa fi duudhaa guddaa qabudha. Uummanni kun biyya mataa isaa, biyya barootaaf irra jiraachaa ture uummata qabudhas. Biyya isaa keessattis akkuma seenaan ragaa bahutti uummata sirna bulchiinsaa mataa isaa diriirsee yookiin ijaarratee seeraa fi sirnaan nagaan wal bulchaa turedha. Uummanni Oromoo dachee badhaatu lafa facaasanii irraa hammaarratan horanii irra yaasan qabu ta'uunis dhugaa ifa jirudha. Walumaa galatti uummanni Oromoo uummata aadaa, seenaa fi duudhaa akkasumas qabeenya uumamaa hammaaramee hin dhumne qabudha jechuutu danda'ama. Uummanni Oromoo odoo wanneen tarraa kana mara qabu ta'e jedhamee weerartootaan balleeffameera. Akka daaru ta'eera. Biyya abbaa isaarraa godaansifameera. Osoo biyya qabuu biyya isaa irraa diinaan saamamee biyya dhabduu ta'eera. Hidhameeras, ajjeefameeras. Uummanni Oromoo maaliif akka rakkoo kana maraaf saaxilame eenyu jalaayyuu dhokataa miti. Haa ta'uutii tarii waan Oromoon irra jiru kana kan hin hubatiin yoo jiraateef amma Oromoon harka gabroonfataatii bahuutti dhugaa impaayera Itoophiyaa keessa jiruu fi Oromoon irra jiru irra deddeebi'anii wal hubachiisuun akkaan barbaachisaadha. Kaleessa weerartoonni Habashaa kaabarraa Oromootti duulanii maal akka Oromoo irratti dalagaa turan seenaan katabee lafa kaa'ee darbeera. Qe'ee fi qabeenyarraa buqqisanii saamaniiru. Biyya isaa fi qabeenya isaa kan ofii godhatanii irra garmaamaniiru. Ammas irra garmaamaa jiru. Yoo isaan qabeenya isaan biyya isaa keessatti fandalaalan Oromoon hiyyummaa daangaa hin qabne jalatti kufee mankaraaraa jira. Wayyaaneen miila weerartoota Habashootaa kanaan dahattee yookiin hordoftee haaluma wal fakkaatuun qawwee qabattee Oromootti waggaa 25 dura maqaa bilisa baasaatiin weerara geggeessitee akkuma hunduu quba qabutti waggoota 25 darbaniif uummata Oromoo hiraarsaa jirti. Har'a Oromoon biyya abbaa isaa irratti mirga tokka'uu hin qabu. Odoo qabuu dhabeera. Beela'eera. Har'as beela'aa jira. Qabeenyumaa fi biyya abbaa isaa irratti sidhaa fi ajjeechaan guyyuu waraana sirnichaatiin irratti raawwataa jira. Wayyaaneen laga daluu ceetee Oromootti duulte abbaa qe'ee fi qabeenya Oromoo taatee yookiin humnaan dhaaltee abbaa biyyaa Oromoon immoo halagaa ta'ee qe'ee fi qabeenya isaa irratti ajjeefamaa jira. Mana hidhaatti guuramaa jira. Kan hafe immoo biyya hambaatti godaanee rakkina dhandhamaa jiraata. Oromoon daangaa malee hidhamaa jira. Ajjeefamaas jira. Biyyaa godaansifamaa jira. Darbees qe'ee fi qabeenya isaarraa humnaan buqqifamee qabeenyi isaa kan wayyaanotaa fi waahiloota isaanii ta'eera. Qabeenyi Oromoo kan wayyaanee ta'eera yoo jedhamu ragaa malee miti yookiin maqaballeessiif waan jedhamaa jirus miti. Ajjeechaanis ta'ee hidhaan darbees saamichi daangaa darbe kun dhugaa ifatti mul'achaa jirudha.
Saamichaa fi ajjechaa guutuu Oromiyaa keessatti waggoota 25 darban bara bittaa wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwataa turee fi jiru dhiifnee mee asuma dhiphifnee yookiin giddugaleessa Oromiyaa fi Finfinnee naannawaa Finfinneetti waggoota 25 darbaniif keessumaa baroota dhihoo as raawwatan kaafnee yaa ilaallu. Waan wayyaaneen naannoo kanatti qofa dalagde yoo kaafnee ilaalle dhiibbaan siyaasaa fi dinagdee ammamii akka Oromoo irratti raawwachaa tureef jiru agarsiiftuudha. Yookiin dhugaan naannoo kana jiru waan guutuu Oromiyaa keessatti dalagamaa ture fi jiruuf ragaa guddaadha. Waggoota 25 darban keessumaa baroota dhiyoo as Finfinnee akka malee bitaaf mirgatti kaabaaf kibbatti bal'attee Oromoon naannoo kana jiruu fi innumti rakkoo hedduun xaxamee Finfinnee keessa jiraataa ture qe'ee isaa durii hin jiru. Ta'ee jedhamee wayyaanotaan buqqifamee qe'ee isaa dhabeera, humnaan dhaalameera. Abbootiin aangoo wayyaanee fi waayiloonni isaanii lafa qonnaan bulaa naannawaa Finfinnees ta'ee kan Oromoota Finfinnee keessa jiranii saamuun qircataniiru. Oromoon qe'ee fi qabeenyaa isaarraa buqqa'e kun kaan biyyaa baqateera, kaan waardiyaa fi hojjettuu mana namaa ta'ee biyya abbaa isaa irratti gabrummaaf saaxilameera. Maaster pilaaniin Finfinnee fi naannoo ishee walitti dabalu dhiiga ilmaan Oromootiin haa dhaabbatu malee ammalleen Finfinneen kaabaa kibbaan bahaa lixaan babal'achaa manneen har'aan kuma dhibbootaan lakkaawaman dureeyyoota Tigraay fi waahiloota isaaniitiin ijaaramaa jiru. Kaampaanonni wayyaanee babal'inaan lafa Oromoo fudhatanii Oromoo qe'ee fi qabeenyaa isaarraa buqqisaa jiran hedduu ta'anis adda durummaan garuu dhaabbanni yookiin kaampaaniin Ayaat jedhamu akkaan beekamaa fi erga dhaabbatees waggaa 20 gaheera. Dhaabbanni wayyaanotaa kun waggoota 15 oliif Finfinnee gama kaabaa bahaatiin yookiin kutaa magaalaa Ekkaa fi Booleetti lafa qonnaan bultoota Oromoo hektaara 1000 lakkaawamu gatii hektaara tokkoof hin kennamne kan hin caalleen saamee Tigrootaa fi Habashoota isaan dura Finfinnee keessa turan waahiloota wayyaanee duroomseera. Har'a Ayaat mana tokko haga miliyoona 10tti gurgurataa jira. Akkuma yaadatamu gaafa lafti kun humnaan irraa fudhatamu qonnaan bultoonni marii loqee naannoo Ekkaaf Boolee lola lafa keenyaa hin kenninu jedhu kaasanii baay'een isaanii ajjeefamanii hidhamanii bakka buuteen isaanii dhabameera. Kun biyya baqataniiru, kan hafan immoo kadhattuu hojjettuu mana namaa fi waardiyyaa ta'anii hiyyummaa bara baraa jalatti kufanii hafaniiru. Kan dhuunfaan lafti qonnaan bulaa Oromoo irraa saamamee kennamee fi ijaarratanis lakkoofsa akka hin qabne namni Finfinnee kallattii arfaniinuu arge ni beeka. Hara saamichi kun Sandaafaa, Laga Xaafoo, Sabbataa, Buraayyuu, Duukam, Sulultaa fi Alamganaa gaheera. Mee saamicha karaa kaampaanota wayyaanee maqaa nama dhuunfaatiin dhaabbatanii Oromoo qe'ee fi qabeenyaarraa buqqisaa fi saamaa jiran dhiifnee kan karaa wayyaanee maqaa mootummaatiin raawwatu immoo haa ilaallu. Wayyaaneen manneen kondominiyeemii kuma dhibbootaan qarshii miliyoonni hedduun itti dhangala'ee ijaaraa akka turtee fi jirtu himachaa turte. Har'as himachaa jirti. Gaaffiin asirratti ka'uu qabu eenyutu manneen kanatti galaa jira, qabeenyi immoo kan eenyuutiin ijaaramee kan jedhudha. Manneen kondominiyeemii jedhaman kunneen kan ijaaraman shakkii fi mormii tokko malee bunni, beelanni, warqeenii fi albuudonni naannoo Oromiyaatii daangaa malee saamaman gurguramaniiti. Galii achirraa argamaniini. Sibiilli bitamu, kaffaltiin ogeessaa, simmintoon, cirrachi, dhakaan illeen osoo hin hafin kan guuramee ittiin ijaaramaa jiru Oromiyaa keessaati. Kan manneen kanatti galaa jiru immoo eenyu jennee yoo gaafanne deebiinsaa ifaadha. Oromoon manneen qabeenyi isaa itti dhangala'ee ijaaraman kanarraa maal argataa jira? Deebiin hoomaa kan jedhudha. Manneen kana argachuuf jiraataa magaalaa Finfinnee ta'anii waraqaa eenyummaa magaalaa qabaachuun dirqama. Gaaffiin asirratti ka'u Oromoon magaalaa Finfinnee keessatti hojii humnaas ta'e kan ogummaa hojjetu waraqaa eenyummaa hin qabu, argachuus hin danda'u. Maaliif jennaan kan waraqaa eenyummaa jiraataa Finfinnee wabii ta'ee namaa baasuu danda'u nama duraan dursee magaalittii keessa jiraachaa turee fi mana jireenyaa qabudha. Kan gaafa Oromoon weeraramirraa kaasee Finfinnee keessa jiran ammoo irra guddaan isaanii Amaaraa fi Tigiroota har'aati. Isaan ammoo lammii isaanii baadiyyaadhaallee osoo hin hafin waamanii waraqaa eenyummaa jiraataa Finfinnee wabii ta'anii gandarraa baasuun wal fayyadaa jiran malee Oromoon isaan biratti shororkeessaadha waan jedhamuuf eenyuyyuu Oromoof wabii ta'ee waraqaa jiraataa magaalaa Finfinnee hin baasu. Har'a Amaaraa fi Tigirootatu wabii waliif ta'ee kondominiyeemii fudhachuuf galmaa'a. Isaantu carraa mana jireenyaa qabeenya Oromootiin ijaaramee argachaa jira. Oromoon ammoo mana isaanii irraa kireeffatee jiraata. Kanarraa ka'uun manneen kaampaanii dhuunfaatiin ijaaraman lafa Oromoo irratti Oromoo buqqisuun ijaaramanis haa ta'u kan maqaa mootummaa wayyaaneetiin ijaaraman kana keessaa Oromoon qooda hin qabu. Bu'aan Oromoo lafa isaa saamamuu,
qabeenya isaa itti dhabuu fi xurii manneen kanaa keessaa itti dhangalaafamuun sa'aa namaa dhabuudha. Kun yakka sanyii balleessuu isa olaanaadha. Gocha callifamee ilaalamuu qabus miti. Babal'inni maqaa maaster pilaaniitiin taasifamuuf ture Oromoon dhiiga isaatiin ofirraa ittiseera. Haa ta'uutii yakki Oromoo qe'ee fi qabeenyaarraa buqqisuu karaa adda addaatiin akkuma itti fufeetti jira. Biyya Oromoo Finfinnee keessatti biyyi biraa ijaaramaa jira. Kana hubachuu fi itti dammaquun falmii eegalame jabeessanii itti fufuun ammoo dubbii murteessaadha. Barreessaan barruu kanaa Bareentuu Gadaa ture horii buli jenna. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati. Tole jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uuf hin qaba rakkoof dhiphoo arge anaanatti tole jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uuf hin qaba rakkoof dhiphoo arge qabsaa'uuf hin qaba rakkoo hunda arge. Jiruu gabrummaatiin turre bara dheeraa hanga har'aatillee kunoo jala jirra. Rakkoo mata kiyyaa hubadhee argeera. Jireenya koo dhiisee hidhadhee ka'eera. Jiraachuun dadhabne akka nam tokkootti qananii jiruu koo dhiisee of cinaatti qabsaa'uuf hin qaba uummata Oromooti. Qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti. Qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti. Jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uuf hin qaba rakkoof dhiphoo arge anaanatti tole jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uuf hin qaba rakkoof dhiphoo arge. Qabsaa'uuf hin qaba rakkoo hunda arge. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asirratti goolabamee jira. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon haga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati.